Hai barattoota akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon inni har'a ammoo herrega kutaa 8ffaa yuunitii tokkoffaa jechuudha yookiin ammoo boqonnaa tokkoffaa paartii 5ffaadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Paartiiwwan darban waroon ilaalin duuba deebitanii ilaaluu dandeettanii kanaafuu har'a kan nuti ilaallu lakkoofsa raashinaali hir'isuu ilaalla jechuudha. Kanaafuu hanga danda'ameen baay'isuus yookiin ammoo hiruulee haga dandeenyeen isaan sadan kanneen bakka takkatti fixuu yoo sa'aatiin dhaqqabsiise bakka takkatti fixuu yaala. Kanaafuu inni kun garuu baay'ee salphaadha. Seerota qofa qabatudha. Ammas wanni isinirraa eeggamu inni hir'isuu kun keessattuu yeroo darbe waa'ee eda'uu ilaallee waan jirruuf eda'uu erga ilaallee ammoo bakkuma eda'uu san hir'isuu galchuudha malee wanni adda ta'e takka hin jiru. Seeronni eda'uudhaaf hojjennu sunniin hedduun isaanii hir'isuudhaafis ni dhaabatan jechuudha yookiin ammoo hir'isuu irrattis fayyadamuu dandeenya waan ta'eef kanaafuu maal gootanii seerota asiin dura darban sanniin paartii 4ffaa irratti seeraan ilaallee waan jirruuf paartii 4ffaa irratti deebitanii ilaaltan jechuudha. Kanaafuu har'a kan nuti jalqabnu lakkoofsa raashinaalii hir'isuu isa jedhu kana jalqabna jechuudha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan akkuma baratametti maal gootanii subscribe gootanii namoonni jalqaba subscribe gootan garuu lammaffaa deebitanii subscribe godhuu dandeettan yoo subscribe gootan ammoo narraa kaafatu ta'a waan ta'eef kanaafuu namni asiin dura subscribe gootan subscribe godhina like godhaatii bira darbaa jechuudha viidiyoo kana like gootaniiti kan isin darbuu qabdan warri asiin dura ilaalaa turtan namni haaraan garuu subscribe gootanii akkasuma ammoo viidiyoo kana like gootanii hanga xumuraatti na wajjin turtan jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii hir'isuu ilaallachuudha. Lakkoofsa raashinaalii hir'isuu jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa raashinaalii yeroo walirraa hir'isu fakkeenyaaf inni kun amma hir'isuudha. Inni kun hir'isuudha. Kana jechuun akkasuma lakkoofsi kun maal inni raashinaaliidha. Raashinaaliidha intiijeriidha akkasuma immoo karaa baay'eedhaan hiikuu dandeenya isa kana. Kanaafuu inni kun raashinaalii yeroo jedhamu lakkoofsa kana qofa ilaaluun qabdan jechuudha. Isa kan amma hojjetuudhaaf maal gootanii dirqama yeroo darbe maal isin jedha jira. Inni kun firaashinii wal makaa jedhama. Firaashinii wal makaa kana gara firaashinii maalitti jijjiiruu qabdanii firaashinii sirrii hin taanetti jijjiiramu isin jedha jira. Kanaafuu gara sitti erga jijjiirtanii booda walirraa hir'isan jechuudha. Haala kamiin jijjiirra isin jedhe kan jalaa kana kamiin baay'isna isa as jiru kanaan baay'isnee san booda deebii argannu san kan gubbaa kanaa wal edaanee kan nuti jala galfannu ammoo isa jalaa kana jala galfannaa isin jedhe. Kanaafuu bifsanii yeroo hojjennu inni kun maal ta'a? 5 baay'isuu 3 15 ta'a. Eda'uu 4 19 ta'a. Hiruu inni jalaa ammoo 5 waan ta'eef 5 kaa'annaa san booda as hir'isuu maal jedha? 8 shanaffaadha. Hir'isuu 8 shanaffaa jedha. 8 shanaffaadha. San booda inni kun 19 hir'isuu 8 kan gubbarra kan jalaa amma lamaan isaanii wal fakkaataadha. Kanaafuu jala tokkuma fudhannaa kan gubbarra yeroo walirraa hir'isu maal ta'a? 10 takka ta'a jechuudha. Kanaafuu 10 takka shanaffaa jennee bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Kanaafuu eda'uu irratti seerri isaa seeraawwan isinitti himee jiruuf inni kun hir'isuu waan ta'eef wanni jijjiiramu takka yoo hin jiru hir'isuu qofatu waan jidduu jiruuf walirraa hir'isuu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma isa kana yeroo ilaallu inni kun amma raashinaaliidha. Raashinaal jechuu dandeenya maaliif tokko of jalaa qabsiisni jedha jira lakkoofsa kamii uumamaan. Kanaafuu 14 hir'isuu 5 jechuun 9 ta'a. Bifa kanaan hojjettan jechuudha. Yookiin ammoo maal jedha inni kun qoyyoo ida'uu gara ida'uutti yeroo jiru inni kun amma maal jechuudha? Inni kun qoyyoo hir'isuudha. Inni kun ammoo ida'uudha. Kanaafuu 14 hir'isuu 5 jechuun 9. Inni kun ammoo 14 ida'uu ammattuu keessatti hir'isuu 5 jechuun kanaan tokkuma ta'a maaliifi poozitiiva baay'isuu neegatiiva waan ta'uuf kanaafuu inni kun maal ta'a 14 hir'isuu 5 itti deebi'aa jechuudha yeroo salphistu. Kanaafuu inni kun deebi'ee kam jalqabaatiin wal fakkaataa ta'e jechuudha. Kanaafuu hir'isuu isa jennuun bifa kana hojjechuu dandeenya. Yoo firaashinii ta'e ammoo maal goona? Akka amma hojjenne kanaan hojjannaa. Inni biraa ammoo bifa kana yoo kan jiraatu taate ammoo waamsaa isaanii wal fakkeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettina jechuudha hir'isuu. Kanneen armaan gadii moodeelii muramaa reektaangilii fayyadamuun hir'isi jedha. Muramaa reektaangilii maal akka ta'e isinitti himee ture. Fakkeenyaaf isa R irra jiru kana hojjennu baar isa jiru ammoo
Wanni isin godhuu qabdan tokkoffaa kan jalaa kana qofa wal fakkeessuudha. Sanboota isa kanaan tokkuma ta'achuudha. Bifa wal fakkeessaniin ammoo hawaata isaaniitti fayyadamuudhaan yookiin ammoo tilmaamuudhaan meeqaan baay'isnee wal fakkaatan ta'uu danda'a isa jedhu tilmaamtanis kaa'uu dandeettan jechuudha. Kanaafuu isa kana hojjennu R isa jiru kana maal jechaadha inni kun wantoota torbatu jira wanta tokkotu jira. Tokko san bakka meeqatti addaan murree bakka torbatti murree jechuudha. Fakkeenyaaf takka 2 3 4 5 6 7 ta'a jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 7 bakka torbatti murree jira. Inni kun amma maal jedha? 4 torbaffaa jechuun torban kana keessa torban jiran kana keessa 4 jechuudha. Fakkeenyaaf takka 2 3 4 afran kanniin haa jennu. Afran kanniin inni ta'an ammoo 3 torbaffaa jedha. 3 torbaffaa. Edda buusota imal goona isaan jiran kanniin finnee itti dabala turre. Garuu amma afran kanniin keessaa hir'isuu waan ta'eef 3 keessaa baafna jechuudha. 3 keessaa baafna. 4 turanii 4 torbaffaa 4 torbaffaa kana keessaa 3 yeroo irraa hir'isnu takka 2 3 kana yoo hir'isnu isa kana deebi'aa jechuudha. Kanaafuu tokko torbaffaa ta'a jechuudha. Deebiin keenya tokko torbaffaa ta'a. Kanaafuu bifa kanaan hojjettanii eda'uu yoo ta'e ammoo maal goona isin jedhee fakkeenyaaf 4 torbaffaa eda'uu 3 torbaffaa yoo ta'e afran kanneen lakkaa'annee kaanee san booda amma 3 lakkaa'annee walitti daballaa jechuudha. Kanaafuu haala saniin hojjenna eda'uu yoo ta'e torbaffaa ta'a. Kana jechuun tokkuma jalqabaatti nu deebi'aa jechuudha yoo eda'uu ta'e. Yoo hir'isuu ta'e garuu bifa kanaan jalqaba isa guddaa kana lakkaa'attanii 4 ture. Kanaafuu afran lakkaa'annee jirra. Inni kun ammoo 3 torbaffaa waan jedhuuf 3 keessaa hir'isnaa jechuudha. Kanaafuu kan jalqaba dibne kun isa tokkocha kana qofatti deebi'e jechuudha. Kanaafuu tokko torbaffaa ta'a jechuudha. Hubadhu kana ilaalume hubadhu. A irratti tokkoffaa maal jedha? Yoo A irra baa fi C irra daan baan garuu daadhaan wal qixa ta'uu hin qabu. Akkasuma daanis baan 0dhaan wal qixa ta'uu hin qabu. Daanis 0dhaan wal qixa ta'uu hin qabu. Kana jechuun lamaan isaaniitu 0 ta'uu hin danda'an jechuudha. Maaliif lakkoofsa 0dha hiruun hin danda'amu isin jedhee jira. Kanaafuu lakkoofsa raashinaali yoo ta'an inni kun amma A irra baa hir'isuu C irra daa wal qixa ta'a. A irra baa eda'uu hammattuu keessatti negatiif C irra daa ta'a jedha. Akkuma jalqaba gubbaratti isiniif ibsee inni kun kama jalqaba kanaa wal qixa akkamitti positiifa kana negatiifa yeroo baay'isan maal ta'a negatiifatti waan deebi'uuf. Kanaafuu A irra baa positiif negatiifa yeroo baattu negatiifa taati. Kanaafuu akkuma yerootti inni kun negatiifa ta'a. Kan hammattuu keessa nuuf ammoo C irra daa ta'a jechuudha. Kanaafuu tokkuma ta'a deebi'e. Inni lammaffaan ammoo caanmaa lakkoofsa raashinaalii yeroo hundaa lakkoofsa raashinaaliidha. Kanaaf hir'isuun lakkoofsa raashinaalii hin alagoomsuudha. Kana jechuun inni lakkoofsa caalmaa lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa raashinaalii kana fakkeenyaaf yeroo walirraa hir'isnu maal ta'a? Yeroo walirraa hir'isnu deebii nuti argannu deebi'ee raashinaalii ta'a jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii arganna. Kana jechuun lakkoofsa raashinaaliitiin ala waan biraan argannu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf 3 hir'isuu 2 yeroo jennu amma isaan lamaan kunniin lamaanumaa inni raashinaaliidha. Deebiin nu argannu tokkoon kunis raashinaaliidha jechuudha. Kanaafuu raashinaalii lama walirraa hir'isnee deebii nuti argannu raashinaalii ta'a jechuudha. Kana asitti maal jedhaa? Kanaaf hir'isuun lakkoofsota raashinaalii hin alagoomsu jechuun inni lakkoofsa raashinaalii lama walirraa hir'isnee lakkoofsa raashinaaliitiin ala waan ta'e wayii hin argannu jechuu barbaadeeti. Inni sadaffaan ammoo hir'isuun amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu hin qabudha. Kana jechuun seera kana seeraan ilaala. Jalqaba irratti maal isin jedhee ture eda'uu irratti seerri kun hir'isuudhaaf kan inni hojjetu yoo maal ta'e of isin jedhe akkuma jirutti fakkeenyaaf inni kun amma isa kana finnee garaan dabarsinee isa eda'uu kana goonee jechuudha. Isa kana bakka akkuma jirutti mallattoo isaa wajjin yoo wal jala dabarsinee rakkoo hin qabaatu. Garuu 3 hir'isuu 2 fi 2 hir'isuu 3 jechuun garagara. Kanaafuu deebiin nuti argannu garagara waan ta'eef hir'isuun amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu hin qabu jechuudha. Cuftuun hammattuu isin jedhee jira. Kanaafuu hin qabu. Kanaafuu seera tana seeraan qabatuu qabdan. Baay'ee deddeebitee gaafatamti seerri tun qormaata irratti.
hir'isuun amala jijjiirraa iddoo fi jijjiirraa cuftuu akka hin qabaanne seeraan adda baasanii hubatuu qabdan jechuudha. Inni itti aanu immoo lakkoofsota raashinaalii baay'isuudha. Lakkoofsa raashinaalii baay'isuu jechuunis baay'ee salphaadha. Yoo hammattuu ta'e kana jechuun hammattuu osoo hin ta'in bifa firaashiniitii yoo ta'e kan gubbarraa kan gubbaatiin kan jalaatiin baay'isanii bifa kana yoo ta'e garuu hin beektan isin fakkeenyaaf 3 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 6 ta'uu isaa hin beektanii garuu bifa kanaan fakkeenyaaf 3 lammaffaa baay'isuu 1 sadaffaa yoo jedhamu inni gubbarraa kun kan gubbaatiin baay'ata kan jalaatiin baay'ate kan gubbarraa gubbamarra gala 3 baay'isuu 1 3 ta'a 2 baay'isuu 3 maal ta'a 6 ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan isin hojjettan yookaan firaashiniidhaan isiniif kenname kan gubbarraa kan gubbaatiin kan jalaatiin baay'ata jechuudha. Amma kun lakkoofsa raashinaalii baay'isuu jechuun maal inni lakkoofsota raashinaalii baay'isuu jechuun irra deddeebi'uudhaan ida'uu jechuudha. Irra deddeebi'uudhaan ida'uu jechuudha. Kana jechuun 3 baay'isuu 2 jechuun amma inni 3 baay'isuu 2 kana jechuun 2 kana si'a 3 maal godhuudha walitti ida'uu jechuudha. Deebiin isaa tokkuma fakkeenyaaf 2 baay'isuu 3 jechuun 6 ta'a. Inni kun 2 baay'isuu 2 4 ta'a 4 ida'uu 2 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna tokkuma ta'a yookiin ammoo 3 yeroo 2 ida'uu jechuu dandeenya. Isa kana 3 yeroo 2 ida'uu kana jechuun 3 ida'uu 3 amma inni kun yeroo meeqa yeroo 2 ida'anii meeqa ta'a deebiin kenna 6 ta'a jechuudha. Bifa kanaan yookiin ammoo 2 si'a 3 ida'uu yookiin ammoo 3 si'a 2 ida'uu jechuunis tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa waluma qixa ta'a. Kanaafuu lakkoofsa raashinaalii baay'isuu jechuun irra deddeebi'uudhaan ida'uu jechuudha. Hiikoo maal jedhaa yoo a irra baa fi caa irra daan lakkoofsota raashinaalii ta'an a irra baa baay'isuu caa irra daa jechuun maal isin jedhe kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'ata akkuma argitan a baay'isuu caa jedha kan jalaatiin baay'ata daa baay'isuu baay'isuu daa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan gubbarraa kan gubbaatiin kan jalaatiin baay'isan jechuudha. Amma inni kun 7 kana kamiin baay'isan neegatiiva 5 baay'istan. Deebiin kennama maal ta'a neegatiiva ta'uu qaba maaliif inni tokko poozitiiva inni tokko neegatiiva waan ta'eef neegatiiva baay'isuu neegatiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 7 baay'isuu neegatiiva 5 kan jalaa ammoo 6 baay'isuu 9 ta'a. Inni kun 54 ta'a kan gubbarraa ammoo 35 negatiivni ammoo bakka kana kaa'amte kanaafuu negatiiva 35 hiruu 54 ta'a jechuudha deebiin kenna. Fakkeenya 22ffaa maal jedhaa moodeelii mummurama reektaangilii fayyadamuun tokko afuraffaa baay'isuu tokko lammaffaa baay'isedha. Isa kana bifa kanaan hojjannaa maal jedhan kun moodeelii mummurama reektaangilii fayyadamuun isa kanneen lama yeroo waliin baay'isuudhaaf jechaadha. Tokkoffaa reektaangilii dalgee bakka afuritti qoqqooduun tokko afuraffaa isaa dibuudha. Kana jechuun dalgee fakkeenyaaf haala kanaan reektaangilii kaafnee maal goona bakka afuritti qoonna. Tokko lama sadii afur ta'a jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf tokko lama sadii afur bakka afur qoodamee jira. Akkuma agartan inni kun tokko inni kun lama sadii afur bakka afuritti qoodnee jira jechuudha. Kanaafuu tokko afuraffaa jechuun ammoo waa'een harka afran kana keessaa tokko dibuu jechuudha. Tokko haa dibnu fakkeenyaaf afran argitan kanneen keessaa tokko haa dibnu. Isuma jalqaba kan haa dibnu isa kan haa dibnu. Isa kan amma haala kanaan yeroo dibnu afran keessaa tokko dibnee jira jechuudha. Tokko afuraffaa jechuudha. Inni kun afran jiran keessaa harka tokko harka afran kanneen keessaa yookiin ammoo reektaangilii afran kanneen keessaa tokko dibuu jechuudha. Kanaafuu isa kana dibnee jirra. Sanbooda amma immoo itti aansee maal jedhaa tokko lammaffaa jechuun ammoo isuma jiru kana maal namni kun amma akka tokkootti ilaallaa. Sanbooda haala kana maal jedhaa reektaangilii kana olee isaa bakka lama qoqqooduudhaan tokko lammaffaa isaa dibuu jedha. Olee isaa bakka lama qoqqooduudhaan kana jechuun haala kanaan inni kun amma bakka lamatti qoodna. Haala kanaan bakka lamatti yeroo qoodnu
bakka lama qoonnee jirra. Gubbaa fi jalatti qoonnee jirra jechuudha. Kanaafuu isa kana keessaa maal goona? Tokko lammaffaa jechuun inni kun amma akkuma jirutti gubbaa fi jalli isaa walitti kan jalqaba kan dagadhaama. Bakka afuritti qooduu keenya kan dagattanii akkuma jirutti tokko gootanii akkaataa haala kanaan bakka lamatti qooddan. Bakka lamatti yeroo qooddan lamaan kana keessaa tokko dibuu jechuudha, kan gubbaa yookiin kan jalaa dibna. Kanaafuu kan gubbarra kanaa dibna. Kan gubbarra kan amma yeroo dibnu haala kanaan guutuu isaa dibnaa jechuudha. Guutuu isaa yeroo dibnu kana isa jalqaba dibame kanallee gubbaa isaa ni tuqa jechuudha. Gubbaa isaa haala kanaan tuqa. Kanaafuu gubbaan isaa dibamee jira. Kanaafuu inni kun amma jechuudha bakki yeroo lamaanuu dibame bakkamii bakkana. Bakki kun amma yeroo lamaanuu dibamee jira. Bakka isitti agartan tuni yeroo lamaanuu dibamtee jirti. Garan yeroo dibnu dibamtee jirti. Gara oliittis yeroo dibnu haala kanaan isa kana yeroo dibnus bakki kun dibamee jira jechuudha. Bakki isitti agartan tun bakki tun dibamtee jirti. Kanaafuu bakki tun deebii keenya taatee jechuudha. Deebiin keenya bakka ta'a. Kanaafuu inni kun kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'isanii isin jedhee tokko ta'a. Kan jalaatti yeroo baay'isnu 8 ta'a. Tokko 8ffaa ta'a. Tokko 8ffaan kun amma eessa ta'a? Bakka kana ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan maal gootanii mummarama reektaangiliitti fayyadamii baay'isii yoo isin jedhe haala kanaan baay'isanii jechuudha. Asitti ammoo maal jedhaa? Baay'ataa lakkoofsota raashinaalii lama tokko poozitiivii inni biroo ammoo neegatiivii ta'an yeroo hundaa deebiin isaa maal ta'a? Neegatiivii ta'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa lama yeroo waliin baay'isnu inni tokko poozitiivii ta'ee inni tokko kan neegatiivii ta'u taate deebiin nuti argannu neegatiivii ta'a jechuudha. Kanaafuu seera asiin dura isinitti himsan dagatuu hin qabdan. Neegatiiva baay'isuu poozitiiva maal ta'a? Poozitiiva maal ta'a? Neegatiiva ta'uu isaa dagatuu hin qabdan jechuudha. Deebiin keenya neegatiiva ta'a jedhee isinitti himee ture asiin dura. Kanaafuu inni kun neegatiiva ta'uu isaati. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva ammoo neegatiiva baay'isuu neegatiiva maal ta'a? Poozitiiva ta'a jechuudha. Poozitiiva. Inni biraa ammoo poozitiiva baay'isuu poozitiiva maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kanaafuu asirraa waan isin hubattan ammaa inni lakkoofsi nuti waliin baay'isu sun lamaan mallattoo wal fakkaataa yookaan qabaatan taate deebiin nuti argannu poozitiiva ta'a. Kana jechuun lamaanuu neegatiiva yookaan ta'an taate deebiin keenya poozitiiva ta'a. Lamaanuu poozitiiva yookaan ta'an taate deebiin keenya poozitiiva ta'a. Garuu garagara taanaan deebiin keenya neegatiiva ta'a jechuudha. Kana jechuun neegatiiva lama baay'isuu sadii yoo jennu amma deebiin keenya maal ta'a? Neegatiiva 6 ta'a. Seera kanaan seera isa jalqabaa kanaan inni tokko neegatiiva asitti neegatiiva jedha. Baay'isuun hin jirti as baay'isuun hin jirti. Inni tokko poozitiiva kun poozitiiva akkuma agartan deebiin keenya ammoo neegatiiva ta'a jedha. Haala kanaan fakkeenya ilaaluu qabdan jechuudha. Yookiin ammoo neegatiiva lama baay'isuu neegatiiva 3 yoo goone ammoo seera kaminni seera lammaffaa kana deebiin keenya maal ta'a jenne poozitiiva ta'a jenne. Kanaafuu poozitiiva 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu neegatiiva asitti neegatiiva asitti neegatiiva asitti neegatiiva. Kanaafuu deebiin keenya poozitiiva ta'uu isaati. Lama baay'isuu 3 yoo jennu ammoo deebiin keenya meeqa ta'a? 6 ta'a. Kanaafuu poozitiiva baay'isuu poozitiiva maal jenne? Poozitiiva ta'a jenne. Kanaafuu seera kana qabatuu qabdan jechuudha. Inni kun A fi B'n miseensa maaliiti? Elementii raashinaalii ta'anii lamaan keessa tokko neegatiivii inni biroo ammoo poozitiivii yoo ta'e A baay'isuu B maal ta'a? Gatsirrii A baay'isuu gatsirrii B. Garuu as akkuma agartan neegatiivatu jira jechuudha. Neegatiiva ta'uu isaa nuuf himaa jechuudha. Lamaan keessa tokko. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti baay'ataa lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadedha. 9 baay'isuu neegatiiva 17 hiruu 6 jechuun deebiin keenya neegatiiva ta'uu isaa asirraa hubachuu qabdan. Maaliif inni tokko poozitiiva inni biraa ammoo neegatiiva. Kanaafuu deebiin keenya deebii nuti argannu neegatiiva ta'uu qaba jechuudha. Asitti ammoo lamaanuu poozitiiva waan ta'aniif deebii nuti argannu poozitiiva ta'a. Isa aarra jiru kan yeroo hojjennu ammoo maal goona? 9 kun tokkoof jalaa qaba. Kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'isna jennee 9 baay'isuu neegatiiva 17 hiruu tokko baay'isuu 6 maal ta'a? 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yeroo waliin baay'isnu deebiin keenya neegatiiva 51 hiruu 6 jedha. Inni kun yeroo salphisnu haala kanaan salphatee hagan dhufa malee deebiin nuti jalqaba irratti argannu meeqa ta'a? Deebiin nuti jalqaba irratti argannu neegatiiva 153 hiruu
jaha ta'a. Isa kana yeroo salphisnu kan argannaa jechuudha. Kana jechuun inni kun dhibbaa fi neegatiivni dhibbaa fi 53 sadiin yeroo salphisnu 51 ta'a. Jaha ammoo sadii yeroo salphisnu 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu salphisnee isa kana argannaa jechuudha. Isa kanas biirri isa yeroo kana kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'isanii kan jalaatiin baay'isanii yoo salphate salphisanii biifsanii hojjetan jechuudha. Seerri lammaffaan ammoo baay'ataa lakkoofsa raashinaali neegatiivii ta'an lama yeroo hundaa poozitiiviidha. Akkuma reefsni jedhe neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva ta'e isin jedhe jira. Kanaafuu seerri kun isaan nutti himaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf yoo ilaalle inni kun neegatiiva inni kunis neegatiivaaf neegatiiva yeroo waliin baay'isnu poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana salphisnee yeroo jennu kan gubbarraa kan gubbaatiin baay'isanii kan jalaatiin baay'isanii isin jedhe yeroo salphisnu deebiin kenna poozitiiva ta'e haala kanaan poozitiiva argannaa jechuudha. Akkuma asitti agartan mallattoo hirmaattotaadha. Kana jechuun lakkoofsota waliin baay'isnu sunniin mallattoon isaanii akkam fakkaata. Baay'ataan isaanii yookaan nuti argannu sun deebiin isaanii akkam akka ta'uu fi fakkeenya isaaniiti. Kanaafuu fakkeenyaaf lamaanuu poozitiiva yeroo ta'an maal isin jedhe deebiin kenna poozitiiva baay'isuu poozitiiva ta'a. Kanaafuu akkuma asitti agartan inni kunis poozitiiva deebiin nuti argannus poozitiiva ta'a jechuudha. Lamaanuu neegatiivii yeroo ta'an neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva ta'a isin jedhe jira. Inni kun neegatiiva inni kunis neegatiiva deebiin nuti argannu neegatiiva ta'a jechuudha. Mallattoo garaagaraa yeroo ta'an kana jechuun tokko poozitiiva ta'ee tokko neegatiiva yeroo ta'u deebiin nuti argannu neegatiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti akkuma agartan inni kun neegatiiva inni kun poozitiiva deebiin nuti arganne garuu neegatiiva ta'e jechuudha. Tokko yookiin lamaanuu zeeroo yeroo ta'an deebiin nuti argannu zeeroo ta'a. Isa kana reefsiin himne garuu jalqaba irratti isinitti himee ture lakkoofsi kamiyyuu zeeroodhaan yeroo baay'atu deebiin nuti argannu zeeroo ta'a jennee jirra. Kanaafuu fakkeenyaaf zeeroo baay'isuu zeeroo deebiin nuti argannu zeeroo ta'a. Zeeroo baay'isuu neegatiiva deebiin nuti argannu zeeroo ta'a. Zeeroo baay'isuu poozitiiva deebiin nuti argannu zeeroo ta'a jechuudha. Kanaafuu zeeroo yeroo kamiyyuu lakkoofsa kamiinuu yeroo baay'isne maal ta'a zeeroo ta'a jechuudha. Amala baay'isuun tuuta lakkoofsa raashinaalii irratti qabudha. Amala jijjiirraa iddoo inni kun ni qabaata. Ida'uunis ni qaba jennee jirra. Hir'isuun garuu amala jijjiirraa iddoo hin qabu jechaadha. Kanaafuu amala jijjiirraa iddoo ni qaba. Kana jechuun A fi B'n raashinaalii ta'anii A irra baa baay'isuu C irra daa jechuu fi C irra daa kana gara na finnee jalqaba irra keennee A irra baa kana yoo gara na keenne deebiin isaa tokkuma ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 baay'isuu 3 jechuu fi 3 baay'isuu 2 jechuun deebiin isaa lamaaniifuu maal ta'a 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu tokkuma uumaa garaagarummaan fidu. Amala jijjiirraa cuftuu kana jechuun hammattuu jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf 2 baay'isuu 3 baay'isuu 4 yoo kan jennu taate isa kana fakkeenyaaf bifa kanaan yeroo kennee fi 2 baay'isuu 3 jennee hammattuu isa jalqabaa kanneen irra kennee baay'isuu 4 yoo jennee deebii nuti argannu wal fakkaata ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf hammattuu keessa kan jiru hojjenne isa kana jalqaba irratti meeqa ta'a? 3 baay'isuu 4 12 ta'a. 12 baay'isuu sanboota inni kun 2 baay'isuu kan hammattuu keessaa yeroo waliin baay'isnu 12 ta'ee deebiin kenna 24 ta'a jechuudha. Isa kanaaf kanas yeroo hojjennu jalqaba kan hammattuu keessa hojjenna. Kan hammattuu keessa yeroo hojjennu meeqa ta'a? 6 ta'a. Haala baay'isuu 4 waan jedhuuf baay'isuu 4 jennaani 6 baay'isuu 4 deebiin kenna 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan amala jijjiirraa cuftuu qabaatu isaa hubannaa jechuudha. Foormulaadhaan yeroo ilaallu ammoo A irra baa baay'isuu C irra daa baay'isuu E irra hafaa isaan kun amma hammattuu keessa jiranii isa kana maal godhe hammattuu jalqabaas turte kana kan jalqabaa kanneen lamaan irra kaa'ee jechuudha. Kan isiin jalqaba hammattuu keessa jirtu turte kun ni baate. Kanaafuu akkuma amma fakkeenyaan isiitu mul'isan ta'a jechuudha. Inni biraa immoo jiraachuu miseensa of taasisaa. Miseensa of taasisaa inni jennuun kun maal isin jedhe lakkoofsa wayiitiin eda'uu irratti maal isin jedhe lakkoofsa wayii yeroo edaanu lakkoofsun yoo maal ta'edha lakkoofsun jalqaba isaa yoo kan nuuf kennu taate lakkoofsi itti eda'ame sun maal jedhama of taasisaa isa jennuun san ta'a. Eda'uu irratti maal ture zeeroo ture of taasisaa inni jennuun
maaliif fakkeenyaaf lama ida'uu 0 maal ta'a lama ta'a kanaafu isuma jalqaba san nuuf ta'e jechuudha. Baay'isuu irratti garuu baay'isuu irratti tokko malee 0 miti. Kanaafu isa kan addaan baasuu qabdan 0 of taasisaa maaliiti kan ida'uuti tokko ammoo of taasisaa maaliiti kan baay'isuuti jechuudha. Kana jechuun sadi baay'isuu tokko yoo jennu maal ta'a deebiin keenya sadi ta'a. Lakkoofsa kamiyyuu tokkoon yeroo baay'isnu lakkoofsuma san ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf 0 baay'isuu tokko illee maal ta'a 0 baay'isuu tokko maal ta'uu qaba 0 ta'a jechuudha. 10 baay'isuu tokko maal ta'a 10 ta'a jechuudha. Kanaafu bifa kanaan of taasisaa hin jennuun baay'isuu keessatti maalidha tokko jechuudha. Kanaaf a irra baan miseensa yookiin ammoo tuuta raashinaalii ta'anii baan maal hin ta'u jenne 0 ta'uu hin danda'u jenne. A irra baa baay'isuu tokko jechuun a irra baadhaa wal qixa yookiin ammoo tokko baay'isuu a irra baachuunis rakkoo hin qabu malee jijjiira hedduu inni kuni. Kanaafuu tokkoon kuni maal ta'a miseensa of taasisaa baay'isuu jechuudha. Kanaafuu miseensi of taasisaa baay'isuu meeqa yookiin ammoo kam yoo isin jedhan tokko jettanii miseensi of taasisaa ida'uu ammoo 0 ta'a jechuudha. Inni biraa ammoo fuggisoo qabaachuudha. Fuggisoo hin jennuun kun faallaa waliiti. Kana jechuun yoo a irra baan akkasuma c irra daan miseensa yookiin ammoo elementii raashinaalii fi akkasuma a irra baa baay'isuu c irra daa tokko yoo ta'e c irra daa baay'isuu a irra baa lakkoofsa raashinaalii ta'e c irra daa fi a irra baan kun fuggisoo waliiti jenna. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma sitti agartan inni kun 5 jahaffaa jedha. Isa kan yeroo galabbadhu ammoo yookiin ammoo bakka yeroo wal jijjiirru isa jala ture gubbaarra kennee isa gubbaarra ture ammoo jala yeroo kennu fuggisoo kan jalqabaa saniiti jenna. Kanaafuu 5 jahaffaa fi 6 shanaffaan fuggisoo waliiti jechuudha. Kan jalqaba jala ture gubbaarra dhufee kan gubbaarra ture ammoo jala ta'a jechuudha. Kanaafuu fuggisoon lakkoofsa tokko lakkoofsa isni kennanii fuggisoon isaa meeqa yoo isin jedhan lakkoofsa maal gootanii kan jala ture gubbaarra keettanii kan gubbaarra ture ammoo jala keettanii haala saniin himtanii jechuudha. Sababni inni tokko ta'uuf ammoo maaliif? Fakkeenyaaf asitti maal jennee asitti tokko jenne deebiin isaa. Kana jechuun kan gubbaarraa kan gubbaatiin yeroo baay'isan meeqa ta'a inni kun 5 baay'isuu 6 30 ta'a. Kan jalaatiin 6 baay'isuu 5 ammoo 30 ta'a jechuudha. Inni kunis kanaafuu 30 yeroo 30 ammoo meeqa ta'a tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna tokko nuuf ta'a. Fuggisuu isaatiin yeroo baay'isnu yeroo kamiyyuu maal ta'a deebiin kenna tokko nuuf ta'a jechuudha. Deebiin nuti argannu. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf fuggisoon 3 meeqa yoo isin jedhan fuggisoon 3 meeqa yoo isin jedhan tokko sadaffaa ta'a. Maaliif as jala meeqatu jira tokko jira. Tokko kana gubbaarra fiddanii 3 kan ammoo jala fiddanii jechuudha. Kanaafuu bifa saniin beekuu qabdan. Inni biraa ammoo fuggisoon 0 meeqa? Fuggisoon 0 meeqa? Fuggisoon 0 meeqa? 0 fuggisoo hin qabu. Maaliif 0 inni jalqaba ture 0 jechuun 0 hiruu tokko jechuudha. Amma ammoo fuggisoo isaa yeroo barbaannu maal goona? Isa jala ture kana gubbaarra kennaa tokko ta'a. Inni gubbaarra ture ammoo maal ta'a isin jala kaa'ama. Garuu lakkoofsa 0dha hiruun hin danda'amu. Lakkoofsa 0dha hiruu waan hin danda'amneef 0n fuggisoo hin qabu jechuudha. Asitti akkuma agartan 0 malee lakkoofsi raashinaalii kamiyyuu fuggisoo ni qabadha. Kanaafuu 0n fuggisoo hin qabu jechuudha. Kanaafuu bifa kamiin gaafatamuu dandeettan asitti ammoo lakkoofsi fuggisoo hin qabaanne isa kamiyyuu kan jedhamtan taate 0 ta'uu isaa dagatuu hin qabdan jechuudha. Amalli inni itti aanu ammoo amala raabsama baay'isuun ida'uu irratti qabu. Amala raabsamaa inni jennuun gummaa inni fakkeenyaaf yoo a irra baa c irra daa fi e irra faan lakkoofsota raashinaalii ta'an a irra baa baay'isuu hammattuu keessatti haala kanaan c irra daa ida'uu e irra faa. Kana jechuun as keessa akkuma agartan ida'uutu jira. Haalaan ammoo baay'isuutu jira jechuudha. Kanaafuu amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu jennee ibsine isa kana. Kanaafuu yeroo hojjannu isa kana maal goona? Isa alaa kana fuunee kanaan baay'isnaa ida'uu jidduu kaa'annee ammas kana fuunee kanaan baay'isnaa jechuudha. Inni kun raabsamaa jedhama. Kanaafuu fakkeenya salphaa yoo isin fudhadhe 2 sadaffaa hammattuu keessatti bifa kana yeroo barreessuun amma baay'isuun jiraatu isaa beekuu qabdan. Hammattuun jiraannaan hammattuun sun akka baay'isuutti tajaajila jechuudha.
inni biraa tokko sadaffaa jennuuti ida'uu lama afuraffaa yoo jennu isa kana maal goona kana fuunee kan keessaa kanaan baay'isa jalqaba irratti ida'uu kaanna sanboota ammas kana fuunee kanaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu lama sadaffaa baay'isuu tokko sadaffaa jennaan isa jalqaba kan xumurree jirra. Sanboota ida'uu kaanna kanii lama waliin baay'isuu qabdan jechuudha. Ammas lama sadaffaa jennee isa alaa kana fuunee maal goona isiniin jedhee kanaan baay'isna kan keessa jiru kanaan baay'isuu lama afuraffaa jennaan. Kanaafuu deebiin kenna maal ta'a jalqaba kana baay'isnee ergasii kana baay'isnee walitti idaanaa jechuudha. Lama baay'isuu tokko isa kana yeroo waliin baay'isnan kana yeroo waliin baay'isnu kan gubbaarra yeroo waliin baay'isnu lama ta'a kan jalaa immoo 9 ta'a. Sanboota ida'uu jira ida'uu kaanna kan gubbaarraa kanas kanaan yeroo baay'issan lama baay'isuu lama 4 ta'a. Isa jalaa kanneen lamaan yeroo waliin baay'issan meeqa ta'a 12 ta'a. Sanboota isa kana yoo salphatanii salphisnaa yoo nuun salphanne garuu walitti idaanaa jechuudha hawaasa barbaaduudhaan yookiin ammoo qaxxaamura baay'isuudhaan hojjannaa jechuudha. Garuu inni kun asitti waan nu salphatuuf maal goona salphisu. Lama saglaffaa ida'uu jennee isa kana yeroo salphisu afurii kana yeroo afurii hiruu maal ta'a? Kana jechuun afur hiruu 12 jechuun inni kun afuriin tokko ta'a inni kun afuriin 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko sadaffaa jechuun kam jalqabaatiin tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu hawaasaan 9 fi 3 kan lamaaniifuu hiramuu keessaa inni xiqqaan 9 yookiin ammoo qaxxaamura baay'isu qaxxaamura yeroo baay'isu lama baay'isu 3 6 ta'a ida'uu jenna 9 baay'isu tokko ammoo 9 ta'a kan jalaa lama yeroo waliin baay'isnu 27 ta'a jechuudha. Kanaafuu 15 27 ta'a. Inni kun ammoo salphatu ni danda'a inni kun 3 5 ta'a kun 3 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya 5 9ffaa ta'a jechuudha. Isa kanaaf baay'ee salphaa waan isin godhuu qabdan maa inni irra deddeebitanii isteeppii kana qofa irra deddeebitanii yeroo hojjetaa deemtan maal ta'a deema isiniif galaa deemaa jechuudha. Kanaafuu baay'een isaa kan ilaaltanii sodaatuu hin qabdan jechuudha. Inni biraa ammoo lakkoofsa raashinaali neegatiivii lama ol ta'an yommuu waliin baay'ifaman lama ol yeroo ta'an hanga ammaa kan ilaalaa jirru lakkoofsa lama kan jechuun neegatiivaa fi neegatiiv waliin baay'isuu neegatiivaa fi poozitiiv waliin baay'isuu yookiin ammoo poozitiivaa fi poozitiiv waliin baay'isuudha. Garuu lakkoofsota raashinaali neegatiivii lama ol ta'an fakkeenyaaf 3 yoo ta'an maal ta'anii 4 yoo ta'an maal ta'anii isa jedhamu seera kanneen lamaan beeytanii adda baasuu qabdan jechuudha. Inni jalqaba maal jedhama? Baay'inni hirmaattota neegatiivii maangoo yoo ta'an maangoon maa inni lakkoofsa haftee malee lamaa hiramuu hin dandeenye. Kana jechuun yeroo lamaa hirru kan haftee qabu jechuudha. Kana jechuun tokko jechuu dandeenya 3 5 4 miti 7 9 11 jecha haala kanaan itti fufaa deema. Lakkoofsonni kunniin amma lamaa yeroo hirran haftee qabna jechuudha. Haftetu jira waan ta'eef kanaafuu isaan kunniin maangoo jedhaman jechuudha. Yeroo maangoo kan ta'u taate deebiin nuti argannu neegatiivii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti 3 as 3tu jira as neegatiivii 5tu jira as neegatiivii 4tu jira. Baay'inni isaanii meeqa? 1 2 3. Kanaafuu maangoodha jechuudha. Maangoo waan ta'aniif lakkoofsa waliin baay'isnee neegatiivii bira kaa'uun dirqama ta'a. Seerri lammaffaan ammoo baay'inni hirmaattota neegatiivii guutuu yoo ta'e baay'ataan asitti guutuu jedha asitti garuu maangoo ture guutuu yoo ta'e baay'ataan poozitiivii ta'a. Kana jechuun guutuu inni jennuun 2 4 6 8 10 12 jecha haala kanaan itti fufaa deemaa jechuudha. Isaan kun jechuun guutuu inni jennuun lamaaf yeroo hirru haftee kan hin qabne. Fakkeenyaaf 2 yeroo hirru tokko ta'a hafteen keenya 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu hafteen qabu. 4 yeroo hirru 2 yeroo hirru meeqa ta'a? 2 ta'a. Kanaafuu hafteen qabu jechuudha. Asitti ammoo fakkeenyaaf 3 2 yeroo hirru meeqa ta'a? Tokko gahee hafteen keenya tokko ta'a jechuudha. 5 yeroo 2 hirru ammoo 2 gahee hafteen keenya tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu haftee qaba. Yoo haftee qabaatan maangoo jedhamanii yoo hafteen qaban ammoo guutuu jedhamanii jechuudha. Kanaafuu baay'inni isaaniiti kan lakkoofnu. Fakkeenyaaf asitti 1 2 3 jennee 3 waan ta'aniif maangoodha. Kanaafuu neegatiivii ta'an
asitti ammoo takka lama sadii afur jechuun ammoo maa inni guutuudha waan ta'eef kanaafuu deebiin nuti argannu poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fakkeenya biraa isin dabaluudhaaf neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 5 inni kun amma maal ta'a deebiin kenna poozitiiva ta'uu qaba maaliif takka 2 baay'een isaanii meeqa 2 waan ta'aniif 2 ammoo guutuudha kanaafuu deebiin kenna poozitiiva 10 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa waliin baay'isnee neegatiivonni maal ta'an ammoo poozitiiva ta'anii jechuudha. Yookiin ammoo kan neegatiiva ammoo haala kamiin beekuu dandeettan baay'een isaanii lakkoofsitanii maal akka ta'u beekuu dandeetta. Yookiin ammoo fakkeenyaaf neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 3 baay'isuu neegatiiva 4 neegatiiva ta'a jenne deebiin kenna deebiin nuti argannu sun neegatiivaan ta'uu qaba. Fakkeenyaaf kan inni lama waliin baay'isa neegatiivaaf neegatiiva yeroo waliin baay'isan deebiin kenna maal jennee poozitiivaa jenna. Neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 3 maal ta'a 6 ta'a. As baay'isuu jira baay'isuu jennaan as meeqa jira neegatiiva 4tu jira. Kanaaf 6 baay'isuu neegatiiva 4 ammoo neegatiiva 24 ta'a jechuudha. Maaliif asitti poozitiiva asitti neegatiiva poozitiiva baay'isuu neegatiiva ammoo maal isin jedhe neegatiiva ta'a isin jedhe. Bifa kanaanis salphisaa deemuu dandeenya jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf neegatiiva 2 jedhee baay'isuu 3 baay'isuu neegatiiva 4 yoo jedhe amma inni kun baay'inni isaanii asitti lakkaa'uun qabdan. Maaliif inni kun poozitiiva. Kan nuti lakkoofnu neegatiiva malee poozitiiva lakkaa'uu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu amma asitti fakkeenyaaf neegatiivni asin jirti. Kanaafuu baay'inni keenya meeqa takka 2 kun poozitiiva waan ta'eef hin lakkaa'amu. Garuu baay'isuu keessa ni jira jechuudha. Kanaafuu 2 ammoo 1 2 jennee kanaafuu 2 poozitiiva ta'uu isaa laalee ture maaliif guutuu waan ta'eef. Garuu lakkoofsi kun guutuun isaa yeroo lakkoofnu maayinni maangoodha 3 waan ta'aniif baay'inni isaanii. Tokko garuu poozitiiva waan ta'eef keessaa baafnee lamaan kanneen lakkoofna. Keessaa baafnee yeroo isin jedhu mallattoo beekuudhaaf malee baay'isuu keessaan baafna. Kanaafuu deebiin kennamu maal ta'a poozitiiva ta'a jechuudha. Yeroo waliin baay'isnu ammoo neegatiiva dhiifnee maal goona waliin baay'isna lakkoofsatti 2 baay'isuu 3 meeqa ta'a 6 ta'a 6 baay'isuu 4 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna poozitiiva ta'uu isaa haala kanaan beekna jechuudha. Poozitiiva ta'uudhaaf beekuu isaatiif keessa baafne malee 3 kana baay'isuu keessaan baafnu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti hojjennu yeroo itti aanu immoo paartii itti aanuun kan hafe ni xumurra jechuudha. Paartii itti aanu keessatti hiruu ilaalle akkasuma immoo faayidaawwan lakkoofsi raashinaalii hanga ammaa barataa turre kunniin jiruu fi jireenya guyyaa keessatti faayidaa akkamii akka nuuf kennan paartii itti aanuun ilaallee ni xumurra jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Namoonni viidiyoon kun isinitti tole koomentii jalatti naaf barreessanii haala kamiin isin barsiisuun kun akkam isinitti tole moo isinitti hin tolle viidiyoo biraa itti fufnamoo itti hin fufnu isa jedhu naaf barreessanii. Kanaafuu haalli baruu fi barsiisuu kenna wanni sirraa yoo jiraates koomentii jala naaf keettanii viidiyoo kan ammoo akkuma baratametti maal gootanii hiriyoota keessaniif sheer gootanii. Kanaafuu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee.